Let's pause you to to this lesson. Yeroo baay'ee ani hin jenne lakkan hin argine tasumaayyuu hin dhugne ani akkuma kanas ani hin dhageenye kanaaf kan kana fakkaata. Hi there, welcome to Oral English. This is Oral English with Sis. Oral English is dedicated to improving your spoken English. Let's pause you to this lesson. Let's dive into it. Great. Inni jalqaba ani hin jenne. Wow, ani akkas hin jenne jechuu yoo barbaan afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? I did not say. Say it with me. I did not say. I did not say. Do didn't verb to duty jechuudha wantichi waa'ee past yookiis immoo waa'ee hennaa yeroo darbeeti ani akkas hin jenneedha namni ta'e wahii jette nuun jedhee yookiis immoo waan ta'e wahii jedhamneeti kan nuyi react gochaa jiru yookiin reflect gochaa jiru so waa'ee waan darbeeti jechuudha kanaafuu verb to do didi fayyadamnee say garuu verb waanii masaa fayyadamnaa jechuudha malee had not said hin jedhamu jechuudha akkas jechuun in ta'uu jechuudha kanaafuu ani hin jenne jechuu yoo barbaan had not said great so akkuma kana immoo ani hin dhugne waaw ani hin dhugne lakki ani hin dhugne jechuu yoo barbaanne maal jennaa kanuma ammaa kana had not ka jedhu fayyadamnee verb waaniin dhugumaanni drink so had not drink jechuu ni dandeenya jechuudha ani hin dhugne jechuu yoo barbaan kana jechuu ni dandeenya jechuudha I did not drink. Great. Is it clear? Do you have any doubt here? Great. Let's proceed to the next. So, ani hin argine. Akkuma kana hin argine. Ani hin argine. Jechuu yoo barbaanne immoo maal jennaa? Adnaasi. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Ani hin argine tasumaayyuu waaw ani hin argine jechuu yoo barbaan akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Walumaa galatti ani akkasin goone ani akkasana hin jenne ani akka kana miti jechuu yoo barbaan had not ka jedhu kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Ani hin kennine ani hin nyaanne ani hin dhugne jechuu yoo barbaan had not ka jedhu kana fayyadamne verb waanii waan jechuu barbaanne itti daballee jechuu ni dandeenya jechuudha. Salphaadhumatti fakkeenyaaf ani hin kennine jechuu barbaan had not give jechuu ni dandeenya jechuudha. Ani hin kennine jechuu barbaan had not give or had not give jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. So bakka ani ka jedhu kana waa'ee third person qaama sadaffaa tokko inni akkasiin goone yookaan inni akkasiin jenne yookiis immoo inni akkasiin jechuu yoo barbaan he did not ka jedhu sana he did not ka jedhu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf inni hin jenne jechuu barbaan he did not say inni hin dhugne jechuu barbaan he did not drink jechuu ni dandeenya jechuudha. Waa'ee ishee qaama sadaffaa taatee waa'ee dhalaa tokko haasuu barbaanne immoo she did not fakkeenyaaf isheen hin jenne jechuu yoo barbaan she did not say or she did not say jechuu ni dandeenya jechuudha. Isheen hin jenne jechuu yoo barbaan kan say that she did not say jechuu ni dandeenya jechuudha. Interesting. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin isaan hin argine isaan waa'ee qaama sadaffaa plural ta'e tokko isaan hin argine jechuu yoo barbaan maal akka jennu deebii keessan comment jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. Thank you. See you again. Thank you.